waan daawwattoonni keenyaan jiru yoo daawwattoonni kiyya fuudhaan jan liinaallee mana deebiseetumaan isiillee fuudhee akkasitti fide jeeti. Egaa wantummaan ati jettu tun dhugaa taate garuu ani hin amanu. Garuu jechaati amma jechaa jirtu kana rabbii dhugaa haa godhu. Hin amanu Abdallah garuu dhugaa haa taatu rabbi dhugaa haa godhu akka dhugaa taatu nin fedha. Liinaan hin galfadha jecha jiru kun ana qofaas miti. Hordoftoota keenyaas hedduu gammachiisee anis numaan gammada. Maaliif gammadaa yoo jettan taate jaarsaa jaartiin takka gisee adda bahan hedduu nama rifachiisa. Akkasuma walitti deebuun isaaniitis hedduu nama gammachiisa dhugaa takka dubbachuudhaaf. Saniifuu kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma nuti Abdallaan liinaan hin galche jedhee gammachuun nu dhagaamte kana isinis haaluma kanaan akka gammaddan. Wallahi dhibbaa dhibbatti akka gammaddan abdiin isinirraa qaba kabajamtoota daawwattoota keenya. Kanaafuu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi daawwattoota keenya jirtu isiniin jecha nageenya keenya kan onnerraa burqee lagaa fi gaara qaxxaamuree bakka jirtan hundatti isin haa dhaqqabu isiniin jenna. Har'a maal qabattee dhuftee yoo jettan waa'ee Liinaa fi Abdallarraa hin dubbachuuf deema. Waa'ee Liinaadhaan haasa'u manuma jirti isin na bira jirti waan ta'eef waan amma Abdallaatiin dubbadha. Har'a galateeffannaa Abdallaadhaan baga rabbiin sirreessee bagaatilleen aara buufattee waan juuniin Abdallaadhaa ibsuudhaa dhufee achumaan itti fufee hordoftoota keenya du'aayin teessan tana duraa godhaa jirtan balamtee saniif du'aan teessan balamtee waan jirtuuf nutis hedduu gammachuun nu dhagahame du'aayi teessaniin har'a as Abdallaan dhufee waan kana dubbatee Liinaan hin deeffadhaa jee tabiraa fuudhuu fedhu haa dhiisu san nun galchu sun dhimma nu ilaallatu miti. Abdallaan takkaa miti kudha takka yoo fuudhe nuti dhimma nu ilaallatu miti. Wanti nu ilaallatu qabu maali? Wanti nuti amma gammaduu fi qabnuu fi tolchite jennuun maali? Tana laaluudha dura nuti qaqqabnee tana laaluudha. Maal godhuu fi qabnaa maal ja'uu ni qabnaadha. Galatoomii jennaan dhugaadha aga tana dura harka nu darbe. Manguddoo meeqatti ergine anis itti dhaqee ammaan tana nu hayyame halkanii guyyaan karaa bilbilaatiin Abdallaa wajjiniin haasa'aa jira. Aboo kana galfadhu mucaaf irraa ayyatameessin ilma haati buluu wallaalte jedhaniin daa'ima kee kana jabaadhuu itti yaadii waan kanaan jechaa ni jira. Garuu amma dhimmi haalaan na gammachiise maali? Nuuf hayyamee jechisan barreeffama hordoftootatis koomentii dubbisee Liinaan hin deeffadhaa fedhus taniin harkadhe sanis nin fuudhaa jee dhimma fuudhinsaa nun galchu akkuma reefu jee immoo isii galfatuun nuti nu gammachuudha yoon isin jee akkamiin laaltan wanti kun hedduu na gammachiisa. Garuu immoo fannis mana isaa teessi dadhabeeti baga galfattee baga ganin galfadha jette jee hin ji'inaa hordoftoota kiyyaa daraa awwaana kanaa keessa hin jiru ani qulqulluudha dhugaa isinii himuudhaaf wallahi daawwattoota kiyya. Kanaafuu ilmi namaa tokko habooda anis narra kadhaa beeku naman dadhabu nama ammoo aniif dantee rakkoon nan qabatu rakkoon narran dhuftu jiru namni akkana jiru ni ja'a. Kanaafuu daawwattoota keenya har'a gammachuun ani qabu tana gammachuu tana walumaan qoodannaa jeetiin dhufe akkasuma gammachuun itti fuftu tafiita baatu haa godhu tarii ammas Abdallaan waan jee qaba asirratti dachaasiin fannisii dhiifaman hin gaafadha dhiifamaa hunan gaafatin yoo isa maafi jaartiin isaa walitti deebi'an an gammachuu hagas keessu gammachuun ol'aantuun anaaf sani haalaan gammachuun an qabu sani tarii immoo dachaas kana dhugaadha dachaasifumaa waagaa isaa harkate nin gargaaraa jee waan baasii ni baase nin gargaaraa jee haa galatoomu Abdallaa galatoomii jennaan. Kanaafuu daawwattoota keenya Abdallaan dhugaadha akkuma dogoggoraas qabu mirgaas ni qaba akkuma dogoggora qabu waan خلاص namni tokko eegee dogoggore if duuba deebi'ee dogoggora isaatis beekee Abdallaan dhugaas ni qaba akkuma dogoggora qabu dhugaa takka yoo dubbanne wallahi dhugaa qaba haqaas ni qaba maali namni tokko isaa garaa madaa
jaartii isaati yoo dhaadate arra booda yoo agarte arra booda jaartii teetana yoo agarte Abdallaa anaatu harmallaadha jeen jechi sunoo nga'u sunummaa nu niga arra baay'ee jechuudha tuffiiteetii fi namni dhugaa jaartiin ta'e gabbaate si dhaadata tuffii sun dhuga dubbanna dachaasee saayee bajeen harka irra kan qabu saayee bajee dachaasee harka kan qabu walqixxummaa haqa jiru takka nin dubbadda arras taanaan boruus daawwattoota kiyya arras boruus an haqa jiru tokko nin dubbadda dhugaa jirtu takka nin dubbadda dhugaadha Abdallaan aaree belleessee garuu belleessuu isaaf hin beeke badii ta'e fudhadhu hin jennuun nutu hin jennuun namni kun booda gaafa aara kana buufate namni kun if duuba deebi'ee sheenamuun isaatis waan afaan qabne jechuudha. Kanaafuu daawwattoota kiyya Abdallaan mucaa sanis ni gargaara jechuun isaa hedduu nutti tolee jechuu fedheeti. Fannisis dhiifamaan gaafadhaa jee tatiyyaa dhiisa. Naaf inni duraanuu garaa waliin kannu wajji turree wajji nyaannee wajji as geenye Abdallaa ijaa garaadhaa waliif hin qabnu. Waan fedhee yoo naan jee aaree anis viidiyoo isa ilaallatu haa maru. Aaree innis viidiyoo na ilaallatu haa maru malee yaanni kun hadhaa garaa keessaa qabnu waliin mul'ifachuu keenyaa miti. Anarraas taanaan boruus dhugaan isin hima. Abdallaa ijaa hin qabuuf. Garuu wanti haalaan na gammachiisu dhiifamaan gaafadhaa isaa osoo hin taane haadha mana qiyyaan hin galfadha jechi jau hin ga'u. Kunuu ni gahaa jechuudha taphattoota keenya. Jechummaan tokkichaan kunuu ni gahaa jechuudha. Kanaafuu daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya akkana Abdallaan amma manguddoo fidatee tana dura manguddoo nuti itti geessine waan nu ari'ee jiruuf amma manguddoo fidatee liina naa galchaadha jechuu deema. Alhamdulillah jennaani du'aayii goonaa fi rabbii waliin isin haa dhiisu rabbii umrii wajji isin haa dheereessu rabbii warra walii galuu san isin haa godhu jabaadhaadha haaluma kanaan gartee umrii warra wajji fixu warra arree wajji filatu isin haa godhu jennaani. Ani naaf gammachuu isaa lamaan walitti deebi'uun anaaf gammachuu takka dhugaa san dubbachuu jaarsa jaartiin takka duraan adda baanii hoggaa walitti deebi'an nama gammachiisa. Adda ba'uun na gammachiisa jechuu kiyyaa miti. Namni adda ba'ee si rifachiise tokko gaafa walitti deebi'ee si gammachiisaa jechuudha. Kanaafuu gaa daawwattoota kabajamtoota keenya komentii barreessaadha. Isinis du'aayin teessan hedduu nu fayyadaa jirti. Du'aayii nu barreessa. Du'aayii sirriitti nu godhaadha. Du'aayii barreessuulleen osoo dirqaman taane dubbattanii sagalee ol kaaftanii yoo kan dubbantaa taates akkana jabaadhaa maal jettanii gaa isinis anis obsa kiyyanii gartan obsa osoo Abdallaan asiin waraanu osoo dachaas asii waan hin taane dalagu anis obsee bakka tana ga'ee jechuudha. Obsee wanni kun ni dabarti jee anis liina qabee taa'i waan feete na gaafadhu manni keetti jiraadhu qulfiitti kannee biraa kutee jechuudha. Dhugaadha taraa duraa sanis Abdallaatu na aarse hin jechisan dubbadhe malee sila waan sanuu hin dubbadhu ture. Abdallaatu askaraan si fidaa akkana waan jeef malee an dila sunda hammeenya garaa keessaa qabuudhaa miti. Kanaafuu kabajamtoota daawwattoota keenya hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh isinin jaa nagaan naa tura. Tan sun dhiisa dur jaartii lama godhachuun dur jira hanga afurii hayyamamee waan jiruuf innilleen seera rabbiin keenya yookiin alayhi salatu wassalaam rasuulli keenya nu kanneen hin cabsine ijalachuutiin naafi fatihaa fi ilillii naaf anaaf ija mirgaatii fi ija bitaati waadaan isinii seenes hin diigu je'ee dubbatee jira. Kanaafuu daawwattoota kabajamtoota keenya viidiyoo biraa